النور الرميا فنفني نسربنيت أكوان بانكمنيت أكوان غوتان كمنيت أكوان بيكان كمنيت ترمو تفتنيت كنو الرمو سبتات كنو الرمو سلولتات برايو في قلالين نورا بدتني سلاس مالتو جبا بيدا ما فانني فارس نغرغر تشوف لغا كودني فنن كينيما Kaba manandi gamne kaba walla gana man kaba manandi gamne kaba walla izmana kaba manandi gamne kaba Ibu Anurobia Yesuman gadasen Finfinne abajette Nuti finfinne ambanu esatti jala demna biya kenya randemnu esatti jala demna nuti finfinne randemnu durara banne balman male durara banne balman male Oromia biya kenya finfinne nura kenya Oromia biya kenya finfinne nura kenya Kesaban ujjete walattindina kenya Daud kesabasa malik jannete kenya Wanta manu taasitti irratti haasa'aa jirru dhimma uummata Oromooti. Dhimma uummataa irratti haasa'aa jirra. Kanaaf abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdani dubbii tana dura. Kun ansini hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaaf naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaa jiru beekamuu qaba. Finneen magaala guddoo Oromiyaa taate bulchiinsa Oromiyaa jalatti bula guddachuu hin dandeessi ture. Magaala guddoo Oromiyaa illee taate magaala guddoo Itoophiyaa illee taate teessuma mootummaa gamtoomanii Afrikaa ta'uu ni dandeessi ture. Inni kuni mataan isaa dogoggora ture. Nu amma asirratti barattoonni Oromoo illee ka gaafataa jiran Finfinneen handhuura teenya bulchiinsa Oromiyaa jalatti haa deebitu. Keewwanni 49 sunu haa sirraa'u. Naannoleen Oromiyaa naannoleen Itoophiyaa 9 jira. Finfinneen bulchiinsa addaa doonte inni bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu gaafii jedhu kaasaniif kun ammoo Itoophiyaa qofa keessatti mootummaa federaalaa adda addaa Ameerikaa fudhachuu dandeetta Washington District of Columbia jedhama state yookaan mootummaa naannoo Colombiyaa magaala guddoo saniiti magaala guddoo akkasuma Ameerikaa Yeroodhaan kota malee dhiiroo yeroodhaan kota malee boonderraaree taati boonderraaree taati dhabnee kaanu malee saba koo dhabnee kaanu malee boodee waaree taati boodee waaree taati. Yookaan ajjeeranii yookaan ajjeesisuudha goota gowwa gadi taamana siinaa pannee. Yookaan ajjeesanii yookaan ajjeesisuudha goota gowwa akka yartuun namatti hin taafannee.
Omoko na dakamay Garako tarika batu kanina kasani madako Baradipa Lupum barata mekai Kaniti waregame Idame Trebame Anuro romia Fenfine no sarbaniet Akawan abang kamnet Akawan gotan kamnet Akawan bekan kamnet Toromo Tufatanit Kuno aramo sabatat Kuno aramo sulultat Burayu bigalanin Nura Pudatanit Selas mal tujiba biya damma fanani Arras nu gurgurachu laga kota Tenen kenyuma Finne manankaba manandi gamnenkaba Wallaga manankaba manandi gamnenkaba Wallois manankaba manandi gamnenkaba Orama manankaba manandi gamnenkaba manandi gamnenkaba Alerge manankaba manandi gamnenkaba Wallo lafa omo Ilefitun dandayu lafa fisan sinkaba Delma naramo saba fisan sinkaba sama langidi kaba malangidi do kaba Tubado iman daabado iman dagal chanje muri Kan itu guddate guddan keessatti bulanje muri Roba jee tan nagaa jee muri Tubado iman daabado iman dagal chanje muri Oromo ilmanne jaga ilmanne jadaraja Oromo ilmanne jaga ilmanne jadaraja Ilmanne jadaraja ga tuganin dammaisani Sibubba guyya lolli galega Oromo narrasani Guyya kennan dubbega Oromo narrasani Guyya gaafalo laga Oromo narrasani Oromo darren gabu ga koma hurulan gabu Mega vereza zauga dirsa ifduban gabu Ortuwa budi yaga jizana nigagiya Ibu Anura Romia Yesumman gada sente Filbine gaba jette Nuti filbine gambanu Esatti jala demna Biya kenya randemnu Esatti jala demna Nuti filbine randemnu Durara banne falmana male Durara banne falmana male Kawe katar kibna shimalli gaurgae Kawe katar kibna eboni gaurgae Ya ilman romo kai wal kakati yeroni ragese ebo ke toko gadiyasi dina ke jiri manchasi Kesuma ke sabarte filbine rabajete Kesuma ke sabarte filbine rabajete Nuti filbine ambanu igni gotanu gafata Maka kenyam balle sinu borosena nu gafata Salin chala jettu gaden gada jettu Abba kodola jiru ma bandina gabbara Ruguna mata kesa labbe ishi rugunne Kufne labashi guna Oromia biya Kenya, Finfinne nura Kenya Oromia biya Kenya, Finfinne nura Kenya
Keessa ba'aan hojjettee warattiin diina keenya. Daa of keessa baasaa maaliif jal'ennee teenya. Rakkina saba kootii rakkadhee wajjin argu. Rakkina saba kootii rakkadhee wajjin argu. Qabsoo ishee hadhoofutti wajjin inni galli qimsu. Bilisummaa lubbuun koo nan marartu. Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromooti. Leenca gaanfa Afrikaa Oromoo yaa saba koo. Leenca gaanfa Afrikaa Oromoo yaa saba koo. Leenca Afrikaa Oromoo yaa saba koo. Barana bilisoomtaa jabaatu yaa goota koo. Ati fiigee as fiiguu akka namaa wallaalle. Ati fiigee as fiiguu akka namaa wallaalle. Kayyoo koo qulqullittiitu miila koo na takkaale. Miila koo na takkaale. Indaan koo lama iyyitee weenni lama korriftee. Ingeessa yeroo nyaataaf yoo gareenya maale. Daggala mataan cabee makara sassaabame. Ingeessa yeroo dhiiraatti yoo garee dhiiraa malee yoo garee dhiiraa malee. Itti beekaam qalloon kee migirri kee. Argannaan jallaa nyaachuu dhabnaan jallaa sabulu. Haadha baashee gubannaa itti deemnee hubannaa. Barsodaa guddaa diimaa, barsodaa guddaa diimaa. Barsodaa guddaa diimaa hin dhugin jennaan nuddee. Dubbii ijoollee Oromoo. Hin dhufinaa jennaan kunoo dubbii karaa Finfinnee dhuftanii ciisii urjii lakkaayanii maalan sii godhaa. Yaa ijoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa. Yaa ijoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa. Itti beekaam qalloon kee migirri kee miidhuun kee simbirri kee. Garanaa hin bubbisa garasii hin bubbisa qilleensi maal odeessa. Garanaa hin bubbisa garasii hin bubbisa qilleensi maal odeessa. Jabaatu yaa Oromoo miila na waa dhageessa. Dura miseensonni caffee irratti mari'atanii waliigaltee irra gahamuu qabu. Wanta manni asitti irratti haasa'aa jirru dhimma uummata Oromooti. Dhimma uummataa irratti haasa'aa jirra. Kanaaf abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdanii dubbii tana dura. Kun ansii hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaaf naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti yaadee wayii qabu of keessaati. Mee kana jechuun maal jechuudha? Akkamiin hubatte? Galatoomii Abdii dubbiin kun maali? Hubannoo dhabuu miti dubbichi. Hubannoo dhabuu adoo hin taane heerri mootummaa Itoophiyaa keewwata 49 irratti fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qaba kan jedhu qaba. Faayidaan sun hin kabajamne tokko jedhe. Lammeessoo pilaaniin amma bahe kun magaalota 37 fi aanaalee 17 Oromiyaa irraa hammatee jira. Kana jechuun Finfinneen kanaan dura hektaara 54,000 turte gara hektaara 1,200,000 bal'atti. Magaalaaleen 17 kun aanaaleen 17 magaalonni 37 ka Oromiyaa irraa Finfinnee jalatti maaster pilaanii haaraan waggaa 25f hammataman afaan maaliitiin hojjetu? Tokko afaan hojii, afaan barnootaa, bulchiinsa eenyu jalatti bulu. Bulchiinsa waliinii maalii waliinii haa jedhamu malee kun cufti ifaa miti. Ifa hin goone. Bakka kun ifa hin ta'initti bakka heerummaan mootummaa Oromiyaa heerummaan mootummaa federaalaatu kanaan dura Finfinnee Oromoon Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi jedhee lafa kehee jiru suni hojiirra hin oolinitti jarri kun mormuun isaanii sirrii kana qofa adoo hin ta'in inni kun nuu milkaa'u malee Finfinneen garana bal'achuu hin qabdu jedhanii mormuu ni danda'u. Dabalataan ammoo heerri mootummaa keewwata 50 muraa 8 keessatti maal jedha? Mootummaan federaalaa aangoo naannolee ni kabaja. Naannoleenis aangoo mootummaa federaalaa ni kabaju. Aangoon kun heera mootummaa kanaan taa'ee jira. Hojii mootummaa federaalaa maali? Tokko lama sadi jedhee tarreeffamee taa'ee jira aangoonsa.
Angooni mootummaa naannolees tokko lama sadi jedhee tarraahee jira ni beekama. Daangaa naannoleen daangaa ni qabu. Daangaa isaanii san keessatti kan bulchuu kan murteessu isaan misooma jedhama. Kanaan dura gaafa duraan babal'atan gaafa Minilik Oromiyaa fa qabatu maaqnaati jedhu ture. Maaqnaati jechuun like qaroomsuu akka jechuun fakkaata. Qaroomsuu yookaan waa qajeelchuu. Qajeelchuu akan ta'in nu arginee jirra. Akkamitti akka abbootii ta'e naawwalee kenna dhiitaa turan kaan harma muranii harka akka muran. Waan hagam miidhaa hagam akka nurraan gahaa turan saamicha hagam uummata kennaaf uummattoota kibbaa mara irraan kabahe ni beekna. Isaan qaroomsuu jedhan isin qaroomsine jedhan. Ammallee maal jedhaa jiru misoomsuu karoora misooma jedhaa jiru. Karoorri kun ammoo waggaa 23 darban keessa uummanni Oromoo meeqa naannoo sanii akka buqqa'e arginee jirra. Kanattu dhiba jara. Kanaaf gaaffii namoonni sun kaasanii hubannoo dhabuurraa osoo hin taane gaaffii heeraa gaaffii mirgaati. Heerri haa kabajamu gaaffii jedhu. Gaaffii jedhu by the way heerri kunuyyuu waan hedduu jira. Heerri nu maali? Seerri nu maali? Waan jedhullee as keessa gaafachuu dandeenya. Seera jechuun waan ilmi namaa ittiin buluu qabna bifa kanaan ittiin bulla jedhanii bakka uummata keessaa namoonni filaman baasan malee waaqarraa gadi hin buune. Heera mootummaa Itoophiyaa kun amma kun fakkeenyaaf heera mootummaa Itoophiyaati. Inni kun yeroo bara chaartara mootummaa ce'umsaatiin booda namoonni muraasni filamanii namni 250 fakkaatu filamanii namoota heera mootummaa kana wixineessamu jedhamee Dr. Nagaasoo hoggana ture. Namni hagasii walitti deebi'ee heera kana akka baasu ta'e namoota baase. Heera kana gaafa baasan mootummaa caaseffama mootummaa Itoophiyaa mootummaa federaalaa akka ta'u godhan. Dabalataan immoo waan hedduu caasasan keessatti akka hammatamu wanni hedduun akka hammatamu murteessanii jiru. Inni kun dogoggorarraa bilisa jechuun miti dogoggora hedduu qaba. Fakkeenyaaf gaafa san keewwata 49 jalatti Finfinnee mootummaa Oromiyaatii ala godhanii bulchiinsa ofii akka qabaattu godhan. Sababni isaan kennan maali? Teessoo mootummaa Afrikaa gamtaa Afrikaa kana waan ta'eef of danda'uu qabdii jedhamee bulchiinsa ofii akka horattu Oromiyaa jalaa baasan jechuudha. Kunuu dogoggora ture. Finfinneen magaala guddoo Oromiyaa taate bulchiinsa Oromiyaa jalatti bula guddachuu hin dandeessi ture. Magaala guddoo Oromiyaa illee taate magaala guddoo Itoophiyaa illee taate teessuma mootummaa gamtoomanii Afrikaa ta'uu ni dandeessi ture. Inni kuni mataan isaa dogoggora ture. Nu amma asirratti barattoonni Oromoo illee ka gaafataa jiran Finfinneen handhuura teenya bulchiinsa Oromiyaa jalatti haa deebitu. Keewwanni 49 sunu haa sirraa'u. Naannoleen Oromiyaa naannoleen Itoophiyaa 9 jira. Finfinneen bulchiinsa addaa adoon ta'in bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu gaafii jedhu kaasaniif kun ammoo Itoophiyaa qofa keessatti mootummaa federaalaa adda addaa Amerikaa fudhachuu dandeetta. Washington District of Columbia jedhama. State yookaan mootummaa naannoo Colombiyaa magaala guddoo saniiti. Magaala guddoo akkasuma Ameerikaati. Yeroodhaan kota malee dhiiroo yeroodhaan kota malee boonderraaree taati boonderraaree taati. Dhabnee kaanu malee saba koo dhabnee kaanu malee boodee waaree taati boodee waaree taati. Yookaan ajjeeranii yookaan ajjeesisuudha goota goota kitaamana sinapannee. Yookaan ajjeesanii yookaan ajjeesisuudha goota goota yartuu namatti hin taphannee. Yookaan ajjeeranii yookaan ajjeesisuudha goota goota kitaamana sinapannee. Yookaan ajjeesanii yookaan ajjeesisuudha goota goota gadeen namatti hin taphannee. Godina Kenya. Godina Kenya. Abenya Kenya. Abenya Kenya. Abenya Oromoti. Abenya Oromoti. Ingeniru. Ingeniru. Tuluza Kenya. Ingeniru. 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 Sekatabo Ingeniru. Sekatabo Ingeniru. Sekadambi Ingeniru. Sekadambi Ingeniru. Oloda Ingeniru. Oloda Ingeniru. Tuluza Ingeniru. Tuluza Ingeniru. Urayu Ingeniru. Urayu Ingeniru. Ingeniru. Oromia Ingeniru. Oromia
keenyuma Oromiyaa Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabneef akka waan gootan qabneef akka waan beekan qabneef Oromoo tuffatanii kunoo rammoo sabbataan kunoo rammoo sulultaan bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii seelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii har'as nu gurgurachuuf lagaa